Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Mooyyaalee keessatti vaayirasiin dhibee maariyyee jaldeessaa yookaan mpox jedhamu daa'ima tokko irratti argamuun dhaga'ame. Oromiyaa magaalaa Mooyyaaleetti namni vaayirasiin dhibee maariyyee jaldeessaa yookaan mpox jedhamu qabamee argamu ministeera fayyaa fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baasaniin beeksisaniiru. Vaayirasii sanaan qabamuun isaa kan mirkanaa'e daa'ima umurii guyyaa 27 kan ta'e yoo ta'u, qorannoo haadhaaf taasifameenis vaayirasii sanaaf saaxilamtuu ta'uun ishee mirkanaa'eera. Abbaan daa'ima kanaas gara biyya ollaa deemee deebi'e ta'uun isaa kan mirkanaa'e yoo ta'u, bakka inni deemee turetti namoonni isa waliin dhiyeenyatti tuttuqqii qaban adda baasuu fi hordoffii taasisuun jalqabameeraa jedhan dhaabbileen kun lamaan. Dhukkubsattoonni kunneenis bakka giddugala yaalaa adda baasanii yaaluu dursee qophaa'ee turetti hordoffii yaalaa barbaachisaa ta'e argachaa kan jiran yoo ta'u, haga ammaatti rakkoon fayyaa hammaataan ta'e akka hin qabnes ibsichi himeera. Ministeera Fayyaa fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa waliin ta'uun dhukkuba kana ittisuuf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachaa jiraachuu eeruun isaan keessaas giddugala hooggansa balaa tasaa haala adda ta'een hojjechaa jiraachuu fi bakkeen namoota shakkaman ittiin adda baasanii yaalan qophaa'uu ibsameera. Mpox dhibee bineensarraa namatti daddarbu afaan Ingiliziin zoonotic infection virus mpox jedhamuun kan dhufu yoo ta'u, mallattooleen dhibee kanaas shiftoo qufaa, ho'ina qaamaa, mataa ba'uu, dadhabbii fi dhukkubbii dugdaa akka ta'an ibsameera. Galaalchi Riippoortar jedhamu paarlaamaatti argame akka hin gabaasnee dhorkamuun dhaga'ame. Bara 1988 akka lakkoofsa Gi'iziitti eegalee waggoota 30 darbaniif mana maree bakka bu'oota uummataatti argamuun gabaasaa kan ture Galaalchi Riippoortar jedhamu sababa ifan taaneef hin beekamneen paarlaamaa seenee akka hin gabaasne na dhorkaniiru jechuun baaseera. Miidiyichi akka jedhutti eebila 6 bara 2017 akka lakkoofsa Gi'iziirraa eegalee sababni isaa ifatti osoo hin ibsamin gaaziteessitoonni balbala irraa hojjettoota eegumsa mana marichaan riippoortar akka hin seenne dhorkameera jedhamuun deebi'uu isaanii ibseera. Manni maree bakka bu'oota uummataa uummanni guutuu biyyatti kan itti bakka bu'ame waan ta'eef sabaa himaaleen odeeffannoo oolmaa paarlaamaa kamiyyuu uummata biraan ga'uuf hojjetan dhorkuun akka hin danda'amne kan eere riippoortar paarlaamaa ifatti uggura akka ta'e yookaan ajaja akka kennu osoo hin beekamin dhorkuun seeraan sirrii miti jechuun qeeqeera. Kanaanis riippoortar ji'a tokko dura eebila gaafa 15 bara 2017 akka lakkoofsa Gi'iziitti waajjira paarlaamaaf afayyaa'ii koree dhaabbii dhimmoota dimokiraasiif dhaabbata abbaa gaar uummataaf abbaa taayitaa sabaa himaalee Itoophiyaa fi mana maree sabaa himaalee Itoophiyaaf xalayaadhaan kan beeksise ta'us deebii akka hin arganne ibseera. Miidiyichi paarlaamaatti argamee oolmaa walgahii idilee ariifachiisaa fi addaa mariiwwanii fi taateewwan waliigalaa manni marichaa uummata biraan ga'u irraa kan hafe fedhii yookaan kaayyoo adda akka hin qabne eeruun qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu furmaata akka kennaniif gaafachaa akka ture himeera. Kanaaf ammoo jedha miidiyichi ammas dhiyeenya kana walgahii manni maree bakka buutota uummataa Itoophiyaa taa'e irratti akka hin seefneef dhorkamne irraa sababa isaa garuu hin beekne kuni seeraa fi mirga ofii yaadaan ibsachuu kan sarbudha jechuun naaf beekaa jechuun ibseera. Barattoonni manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessaa eksii haga biiliyoona 1 argatu jedhame. Barsiisonni magaalaa Finfinnee keessaa waggaatti eksii kitila 700 haga biiliyoona 1 barattootaaf kennu jedha qorannoon dhimmicha irratti godhame tokko. Dhimma kanarratti yeroo dheeraaf qorannoo kataasise dhaabbanni tajaajila barnootaa Irgib jedhamu akka beeksisetti magaalaa Finfinnee keessatti barsiisaan tokko yeroo qormaataa waggaatti eksii 20,000 barattootaaf kenna. Barattoonni eksii argachuu malee dogongorri isaanii maal akka ta'e osoo hin bariin hafu yookaan barsiisonnis osoo hin ibsinii fi kutaarraa kutaatti dabru. Waliigalatti Finfinnee keessatti waggaa tokkotti eksii kitila 700 haga biiliyoona 1 barattootaaf kennama. Barataan tokko waggaatti eksii 1,000 argata jedhu dhaabbatichatti hoogganaa bulchiinsaa fi karooraa Mara'awii Goshuu. Dhaabbanni Irgib jedhamu suni qabxiin barattoota bara 1996 kaasee hir'achuu akka eegale ibsee isarratti waggaa 20 qorannoo taasisaa tureera jedha. Bara kana keessa siiqiyyaarraa
galii doolaara Ameerikaa biiliyoona 2 caalu argachuusaa ministeerichi beeksiseera. Baatii 10 darban keessa baay'inni siiqiyyaa yookaan warqee baankii biyyaalessaatti galee kiloogiraama 29,396 dha. Kana keessaa warqee guddaan kan argame naannoo Tigraay irraati jedhe ministeerri albuudaa Itoophiyaa. Tigraay irraa siiqiyyaan gara baankii biyyaalessaa akka gale kiloogiraama 12,210 dha. Oromiyaa irraa kiloogiraama 6,910, Gaambeellaa irraa 4,590, Beenishaangul Gumuz irraa 3,689 nu bira galeeraa jechuun dhaabbata pireesii Itoophiyaatti kan himan deetaa ministeera albuudaa miiliyoon Maatiyoosidha. Warqii argame sanarraa doolaarri Ameerikaa biiliyoona 2.057 mootummaaf galeera. Tarkaanfii jajjabeessaa fudhatameen seeraan ala warqii baasuun xiqqaate waldaalee hojicha irratti bobba'an jajjabaatanii bu'aan fooyya'ina qabu argamuu kan danda'e akka obbo Miiliyoon jedhanitti. Mariin Ameerikaa fi Iraan jidduutti godhamaa jiru wal hubannoo uumeeraa jedhame. Jaarsummaa Oomaaniin yeroo 5 wal arganii dhimma gabbina nukleeraa Iraan irratti kan mari'ataa jiran jiilli Ameerikaa fi Iraan walitti deebina jechuun ammaaf adda galaniiru akka ministeerri ajaalaa Oomaan beeksanitti. Badr Albusaayidii jiilli biyyoota lamaanii marsaa 5ffaasaa Xaaliyaan Room keessatti mari'achaa akka ture ibsanii isa ammaa irratti adda addummaa dhiphisuuf gareen lamaanuu wal dhaggeeffachuu fi fala barbaaduurraa waan gaariitu ture jedhan. Ministeerri ajaalaa Iraan Abbaas Araaqaachi mariin godhamu walxaxaa ta'uu ibsanii ejjennoo biyya isaanii amma Ameerikaa biratti akka gaariitti hubatamaa jira jedhan. Ta'us ammoo adda addummaa dhiphisuun dirqiitti falli argamu akka qabus hin dhoksine. Gufuu karaarraa maqsuu fi maricha bu'aa qabeessa taasisuuf biyyoonni lamaan akka falaatti yaadota garaagaraa dhiyeessan irratti mari'ataa turan. Garii irratti qorannoo teknikaa gadi fagoo gochuuf biyyoonni lamaanuu garumaan tole jechuun fudhataniiru akka Oomaan ibsitetti. Teel Aviv kan jiru imbaasiin Ameerikaa aleeluuf ture ka jedhame hidhameera. Namichi lammummaa Ameerikaa fi Jarmanii qabu tokko Israa'el magaalaa Teel Aviv ka jiru imbaasii Ameerikaa gubuuf yaalee qabamee mana hidhaa galeera. Namni umurii ganna 28 imbaasicha gubuuf yaale jedhame suni maqaansaa Joosef Niwumaar jedhama. Joosef baatii ebla darbe keessa Ameerikaa irraa ka'ee gara Israa'el deemee ture. Torbee kaleessaa caamsaa 18 boorsaatti dhukaa 3 bifa dhangala'aatiin qophaa'e qabatee naannoo imbaasii Ameerikaa osoo naanna'uutti argamee ture. Dhukaan suni osoo darbatamee jiraatee silaa balaa hamtuu geessisuu danda'a ture jedhan poolisiin Israa'el. Waardiyoota imbaasichaatti tufee qabuuf jennaan jalaa miliqee bade. Poolisiin Israa'el hordofuun hoteela keessaa qubatetti argatee dilbata kaleessaa gara Ameerikaatti ari'e. Kaleessuma akka buufataa xiyyaaraa John F. Kennedy magaalaa New York jirutti bu'een qabamee mana hidhaa seeneera. Himanni ministeera haqaatiin irratti baname imbaasii Ameerikaa Teel Aviv jiru irratti haleellaa suukanneessaa geessisuuf yaaluu lammiilee ajjechaan doorsisuu akkasumas lubbuu pireezidaantii Tiraamp irratti aggaamuu jedha. Joosef akkuma qabameen kaleessuma mana murtiitti dhiyaatee beellamaan mana hidhaatti deebi'e. Fuula sabaa himaalee dhuunfaa isaa irratti imbaasii Ameerikaa gubuuf waadaa akka galeeru barreesseera jedhameera. Roobii darbe Waashingten DC ka jiru imbaasiin Israa'el keessa kan hojjetan 2 rasaasaan erga ajjeefamanii boodadha. Oduun kun gama Teel Aviv irraa kan dhaga'ame. Yaaroon Lichinsiki fi Saaraa Lii Milgriim jaalallee walii turani. Golaambaa Yihuudotaa keessa agarsiisaa ilaalanii osoo bahaa jiraniitii balbala irratti rasaasaan kan du'an. Gocha sanaaf poolisiin shakkamaadha ka jedhe nama umurii 30 maqaansaa Eliyaas Roodrigeez jedhamudha. Namni kun erga jaaraatti dhukaasee ajjeese booda dhaadannoo Filisteemonni ni bilisoomu jedhu dhageessaa tureera jedhameera. Humni waraanaa Israa'el Gaazaatti haleellaa raawwachuun namoota 24 ajjeeseera jedhe ministeerri fayyaa Gaazaa. Haleellaa halkanedaa Israa'el qilleensarraan guutummaa Gaazaa irratti marsaa 2 raawwatte kanaan kan ajjeefaman namoota nagaa Filisteemidha. Haleellaa guddaan naannoo Gaazaa bakka manni barumsaa buqqaatonni keessa buufatanii jiru irratti raawwatameen namoonni ajjeefaman hedduun daa'immanii fi dubartoota ta'uu ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Akka ogeessi fayyaa fi qondaalonni ittisaa siivilii Gaazaa jedhanitti haleellaa sana yoo xiqqaate namoonni 24 ajjeefamaniiru. Magaalaa Gaazaa keessatti kan argamu manni barumsaa Faamii Al-Jargaawii jedhamu namoota magaalaa Beet Lihaa irraa buqqaafaman 100 lakkaa'amaniif da'oo ta'ee tajaajilaa tureera. Magaalaan sun yeroo ammaa humnoota waraanaa Israa'eliin bulaa jirti. Humni ittisaa Israa'el haleellaan sun maadhee
Hamaasii fi giddugala ajajaa fi to'annoo jihaadii irratti kan xiyyeeffatedha malee namoota nagaa miti jechuun beeksiseera. Ministeerri fayyaa Hamaas akka jedhutti haleellaan handhuura Gaazaatti raawwatame sanaan namoota 4 ajjeefamaniiru. Israa'el jimaata darbe haleellaa mana dooktara tokko irratti raawwatteenis daa'imman ogeettii fayyaa 10 keessaa 9 ajjeesteetti. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabna turtii gaarii isiniin jenna.